jira waan namatti tolu shaashee moo'ee jira shaashee waancaa nyaatee jira kun akkuma argitan kanatti waan namatti tolu shaashee waan namatti tolu shaasheen akka malee namatti tola dhugaa rabbi dubbachuufi shaasheen waancaa nyaatee jira yaarra waancaa biyya Kaayirootti Federation Cairo da kan qopheesse guyyaarraa shaashee nyaatee jira 3-4-0 dhaani kan mo'ate yoo ta'u daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan madda walaaboo fi shaasheen guyyaadhaa tapha waancaadhaa kan taphataa jiran baay'ee kan namatti toludha. Hanga ammaatti immoo shaasheen 1-0 dhaan shaasheen tokko ta'uudhaan madda walaaboo hanga ammaatti 0 dha. Yaalii goolii galchuu immoo hedduu akka yaalaa jiran kan argaa jirru. Mee taphni guyyaarraa maal fakkaata? Taphni guyyaadhaa hedduu namatti tola. Garuu xiqqoo si ifaan dadhabaadha. Ifaan waan hin qabneef meedaan ijoolleen tasgabbii wanni godhanii taphataa jiran taphni akka taphaatitti naamusaatitti bareeda. Naamusni hedduu tokko namatti tola. Akka naamusaatti hedduu bareeda. Haaluma kanaan itti fufamuu qaba. Amma yeroo ammaatitti shaasheen goolii tokko galchee jira. Maddi walaaboo duwwaadha. Tapha daqiiqaa 45 duraa irra waan jiraniif ammaaf booda maal akka ta'u hin beeknu. Maddi walaaboo baasii hedduu argatee attaaqaa jira. Bareeda jedhee fudhadha akka ammaatitti hedduu bareedaadha jedhee fudhadha. Baay'ee namatti tola taphni guyyaarraa dhugaa dubbachuu fi yeroo jalqabaatiif biyya Kaayiroo keessa qaxxaameedha. Yeroo jalqabaatiif yeroo ammaa kana addunyaan guutuun waa'ee ispoortii irratti batalee karaa addunyaa jira. Waa'ee taphni abbaa addunyaa osoo deemsifamu jiru asitti shaampiyoonaa kana Oromoon baqataan Kaayiroo keessaa akka baqataatitti ta'eetti shaampiyoonaa kana geggeessuun isaa hedduu waan nama dinqisiisaati. Waan haarawaa jedhee fudhadha. Hedduu namatti tola. Mee taphattoonni guyyaadhaa kan namatti tolu hedduudha. Sanuu ammoo baqattoota ta'anii akkas hamilee qabaachuun isaanii hoo maal fakkaata? Uummata Oromoo biyya alaatii fi biyyoota garaagaraa keessa jiran kan daawwachaa jiran maal jetta? Galatoomi baqataa ta'aniis sanumaa'uu shaasheen goolii lammaffaa lakkoofsisuuf deema. Haaluma argaa jirtan kanatti taphni baay'ee bareedaa fi miidhagaa ta'een deeggartoota hamilee baay'ee qabaatanii akkuma argaa jirtan kanatti federeeshiniin guyyaadhaa kan biyya Ijiptii Kaayiroodha. Bareedaa taphachiisaas jira. Guyyaarraa hedduu kan namatti tolu waancaa fi yeroo jalqabaatiif baqattoonni biyya Ijiptii kan taphachaa jiranis yoo ta'u waan baay'ee namatti tolu dhugaa dubbachuu fi haaluma argaa jirtan kanatti hanga ammaatti shaasheen goolii tokko lakkoofsisee jira. Shaasheen goolii tokko lakkoofsisee jira. Maddi walaaboo hanga ammaatti yaalii geggeessaa jiruun hedduu waan namatti toludha. Hamilee guddaa qabanii fakkaata haalli taphni shaasheen hedduu bareeda. Baay'ee nama gammachiisa. Hedduu namatti tola. Itti fufaaluu kanaan jedha. Maaltu si dhagama? Shaashee damoo madda walaaboo nyaata jetteetii yaadda? Sammuu gara fuulduraatti rabbitu beeka. Amma akkatti marraaranii shaashamannee afoo jira. Taafuun dura ammoo walumaan laalla. Baay'ee galatoomuu faatu. Shaashee badda walaaboo kubbaa qabatee jira. Kubbaa dabarsee godhee jira. Abdii Amaan kubbaa ta'ee jirtu. Taphni guyyaarraa akkam isinii fakkaata? Taphni guyyaadhaa waan bareeda.
kan nama gammachiisu. Mee haalli shaasheen ittiin taphachaa madda Ammaaf waan gaariidha xumura irratti ilaallare. gammadda moo kamtu marraa jira yoo Ammaaf shaasheen marraa jira garuu gidii galchuuf shaasheedha taphaan ammoo madda walaabu. biyya galata Gareen madda walaabuu kubbaa dabarsee kenneefii jira. Madda walaabuu kubbaa walii dabarsuu irratti argamu. Shaasheen fudhatee jira. Gareen shaashee kubbaa to'atee jira. Kubbaan shaasheen galchee tokkoon duwwaadhaan dursee irratti argama. Maddi walaaboo tapha bareedaa taphachuu jiru garuu fuuldura irratti nama itti kubbaatti fayyadamuun qabanu. Jijjiirraa irratti waan uumamu hin beeknu. Jijjiirraa irratti waan uumamu hin beeknu amma fuuldura irratti wanti madda walaaboo walakkaan haala ajaa'ibaatiin taphatu garuu fuuldura irratti amma kubbaa gara fuulduraatti. Ittisni warraa madda shaashee kun hedduu jajjaboodha. Kubbaa kubbaa ajaa'ibaa ture kubbaa ajaa'ibaa ture. Madda walaaboo kubbaa ajaa'ibaa kan inni dabarsaa jiru asirraan. Oh my God! Kubbaa ajaa'ibaa ture kubbaa ajaa'ibaa kuwaasiin hara fuulduraa irratti madda walaaboo ittisni warra shaashee kun hedduu rakkisaa hedduu dhaqee yeroo amma kubbaa shaashee madda walaaboo harkaa fuudhanii jiru amma kun hara fuulduraatti madda walaaboo kuwaasii qabatee deemuu jira kubbaa haala ajaa'ibaatti kubbaa dabarsee jiru qabatee madda walaaboo yaalii ajaa'ibaa deeggartoonni madda walaaboo haala ajaa'ibaatiin hamilee kennaa irratti argamu shaasheen qabbanaanii jiru amma boqonnaa natti fakkaata amma daqiiqaan 45 dhumee jira boqonnaa goolii wal jijjiiruu irratti argamu jechuudha. Okay, amma warri fiigichaa dirreetti gadi nu bu'aa jedhaa jiru. Warri fiigichaa garee fiigicharraa atti maddi walaaboo dhugaa dubbachuu fi baay'ee tapha bareedaa taphachaa jiranii garuu goolii galchuu irratti hanqinni akka jirudha kan mul'achaa jiru. Maddi walaaboo hanqinni goolii galchuudha kan mul'ataa jirus yoo ta'u tapha bareedaa taphachaa jiranii. Tapha bareedaa taphachaa jiranii atiqii dhabanis. Kanatti federeeshiniin guyyaa addaa kan biyya Ijiptii Kaayiroodha. Tapha bareedaa taphachiisaas jira guyyaa irraa hedduu kan namatti tolu waancaa fi yeroo jalqabaatiif baqattoonni biyya Ijiptii kan taphachaa jiranis yoo ta'u waan baay'ee namatti tolu dhugaa dubbachuu fi gareen maddi walaaboo kubbaa waliif qooduutti argame. Shaashee fi maddi walaaboo tapha bareedaa kubbaa jalqabaatiif kallattii eeggattee gareen madda walaaboo gara shaasheetti yaaluu irratti argama. Taphni garee lamaan gidduutti haala naannoo isaa Mustafaa shaashee madda walaaboo kubbaa qabatee jira. Kubbaa dabarsee kenneefii jira. Abdii Amaan. atti maddi walaaboo dhugaa dubbachuu fi baay'ee tapha bareedaa taphachaa jiranii garuu goolii galchuu irratti hanqinni akka jirudha kan mul'achaa jiru. Maddi walaaboo hanqinni goolii galchuudha kan mul'ataa jirus yoo ta'u tapha bareedaa taphachaa jiranii. Tapha bareedaa taphachaa jiranii atiqii dhabanis. Akka kana moo'ee jira waan namatti tolu shaashee moo'ee jira shaashee waancaa nyaatee jira kun akkuma argitan kanatti waan namatti tolu shaashee waan namatti tolu shaasheen akka malee namatti tola dhugaa rabbii dubbachuu fi shaasheen waancaa nyaatee jira. Yaarra waancaa biyya Kaayirootti federeeshiniin Kaayiroodha kan qopheesse guyyaarraa shaasheen nyaatee jira 3-4-0dhaan kan mo'ate yoo ta'u shaasheen gammachuu hamaa keessa jira. Maashaallah akkuma kanaan ammoo maddi walaabuus nuti tokko jechuun gammachuu guddaatu nutti dhagamaa jira isin jedha. Taphni guyyaa hadhaa baay'ee kan namatti tolu ati keessumaa leenjisaa madda walaabuuti. Maddi walaabuu keessan yeroo dhiyoo keessa dhalatee biyya Kaayiroo keessatti amma immoo karaa waancaatti as dhufanii waancaa gaggeessaa jiran. Mee haalli waan kana akkam guyyaa hadhaa ta'u maal fakkaata jalqabbii keessan irraa eegale? Egaa akkuma beekamu gareen madda walaabuu fi shaashee irraa tapha geebaa taphatee ture.
akka carraas ta'ee waan taphni qabu gareen tokko ni mo'ata tokko ni mo'a. Shaasheenis mo'ee jira abbaa geebaa ta'eera baga gammaddan jedhaani. Garee kiyya garee madda walaabuu tapha bareedaa irraa argee jira akkuma irratti leenjisatti tapha bareedaa irraa argee jira. Baay'ee galatoomaa jedhaan isaanis garee madda walaabuu carraa kana argatee kufee bakka san irraa ka'ee haga bakka kanaa ga'ee as ga'uu isaatiif jajjabinna baay'ee kan irratti argu ta'e. Kanaaf garee kiyya garee madda walaabuu baga as geettanii sadarkaa bareedaan xumurtan jedhaani. Garee shaashee baga kana isin ga'ee abbaa geebaa taatan jedhaan. Kana irratti keessumaanuu akkuma beekamu shaashee yeroo jalqabaa osoo hin eegamu xumura sammuu wajjin xumurtan. Maaltu si dhagama tapha kana keessatti wal keessumaanuu baqattoota taatanii yeroo maqaatti tokkummaa keessa osoo jirtan waan kana gaggeessuu keessatti. Taphni kun marsaa jalqabaa biyya Kaayiroo keessatti ta'ee shaashee waliin akkuma eegalle ammallee shaashee wajjin xumurre. Shaasheen abbaa carraas ta'ee abbaa taphaa mo'atee jira. Kanaaf wallahi amilee baay'ee natti tolee jira. Akka kiyyatti tapha bareedaa argee jira. Tapha baay'ee nama hawwatu. Kanaaf yaa waan jedhu qabu konfiisu nama godha isaa kanatti. Hayyee teekismaanuu shaashee ta'uudhaan beekamu taa'anii qochiidhas. Mee haalli tapha guyyaadhaa maal fakkaataa taphni guyyaadhaa? Akkamitti kanaas akkam fakkaata? Jalqaba isaarraa naakaasee. Galatoomaa jechaatiin maqaan kiyya Fiqaaduu Hirphoo jedhama. Leenjisaa shaasheeti. Haala taphaadhaa ilaalchisee tapha geebaa fi gareen lamaan walitti dhufe irratti tapha bareedaa fi tapha nama ajaa'ibsiisu taphatameetiin gareen shaashee injifannoodhaan galee jira. Abbaa geebaas ta'ee jira jechuudha. Mee haalli taphni guyyaadhaa kan shaashee maal fakkaata? Shaasheen keessumaanuu gaafa jalqaba wajjin jalqabanii gaafa xumura saffisa kanaanii madaalaa wajjin xumurtan maal fakkaata haalichi waan kanaa? Haalichi yeroo jalqabamutti baay'ee ittillee hin yaadamne ture. Haa ta'u garuu yeroo jalqabame kana irratti baay'ee tokko waan namatti tolaati. Hedduu tokko tas nama jedha. Ispoortiin jaalalaa, ispoortiin kabajaadha. Kanaaf sadarkaa kanarra ga'uu keenyatti baay'ee tokkotti gammanneerra akka shaasheetitti. Gammachuun keenya kabara baraa taa'alee kana booda kana caalaa cimneetiin akka itti fuufnu abdiin qaba. Akka garee shaasheetitti ganaa waan guddaa nurraa eegama jechuudha. Waan sana ammoo guunneetiin gara waltajjii birootitti qophaa'uudhaaf adda duree taaneetiin itti dhiyaachuu qabna. Ni mo'anna ammas abdiin jedhuun qaba.